Apa saya bagi itu serahkan mau. Baik. Oke. Alhamdulillah. Abo kana rabbi kuchise rabbi san deebisan kana ulille. Fakkaata akka isaatiillee rabbiin deebisin. Dubbiin hin galtu. Akkas taanaan maatiin kee maqaa kana gartee laalaniituma sii baasani. Atis moo? Bareedu tidak? Bakit namun kesini utara? Acuan tayo sa utara yun ay kapag. Reşan. Lauci boleh. Arah isi lauci. Terang. Arah ini polisi desa. Arah gantung. Ini jalan. Maalik kuseedera? Mana itu? Namanya kuciradu bukan bener. Maale amma tahu timu dia. Sedikit cuma dulu. Iya gaya timu thai ka. Oban tak aki sinje. Ati arah dalegan ka. Uji itu kabar. Dua kan talal uji din bakatan tahu jura beta. Uji tan namanya kena terkan uji tan anas na lorkan. Bakatan amala qawa ka chinnu egi nanjan. Ujibin bakatan tahu jura. Ati ujin ka mandu ati mana rafano tu mana kera mana tigalte raha godano tu frasha rabbate sire ratul bate nagyan kesi internet Allah tu mari tu. Inde mar ijazah uji nolu berbeda. Woi wanni namni sinjo single tu saja. Barakini sinje wanni tu huji da hujin tu safatan thati. Uji oli tabajjun ni thati jabbe uji oli tabajjun ni thati. Mar se Ani yoo bakka sanatti si wajjin arge amma namtichi nu doleessisan warri nu doleessan asitti si wajjin agarraan anaas asuman dhiisanii qotan dalagaa tana hin dhabe jechuudha. Kanaafuu ati dhufuun qabdu har'a maaliifi deem karaa manaa deebi'an dhumaan siima. No. Har'a boqonnaadha himatan dhiisaa boonurra. Ani gaa boqonnaa jettamuuma ani annama hojii isaa ani kun annama hojii taphatu miti. Ani guyyaa boqonnaatis guyyaa boqonnaan ta'innis guyyaa hunda niin dalagaa mirgan qabu ifiifin dalagaa daa'imanii kun ifii qiyyaat karoora mataa qiyyaatiin qaban karoora guddinaatiin qaban kanaafuu dalagaa boqonnaa fi jinni hin dabirin jirtu amma sii galee akkasitti kanaafuu ani amma dalagaa fi bakka tana taa'u jira dalagaa tana nan dorgin jabbe dalagaa tana nan dorgin simmeen hin jira. Betul belum berapa beten ada nih tu. Belum mali tinggal bawa dari belum dalaga tinggal ban. Wante sendiri tebat. Mali ni. Beta. Awo ati zakkan akka. Kenapa kan ukati dalaga jenne ko na hamis. Di sini kan tahu ni rani sakit saya ni. Ni kana. Mali orang kana. Apa saya bagi itu serahkan mau. Baik. Okay. Alhamdulillah. Abo kana rabbi kuchise rabbi san deebisan kana ulille. Fakkaata akka isaatiillee rabbiin deebisin. Dubbiin hin galtu. Maali? Maal jira wanta har'a wanti haaromni afandiin akkam jira garte? Haadha riibatti na dhiisee kutee bar.
Har'a aboo bar kitaaba addaatti jira. Kitaaba akkam immoo? Aboo bar bakka deengatti teennisan jira. Ofirraa naari'e. Ammumaan tana mee dhaqi ilaali waan inni itti jiru. Ammaan nagaamte achumatti. Amma achuma jiraamte. Maaliif akka gurgurtisan? Mee waa irratti hin taane. Maaliif ta'e? Kanoma tu sih kita kan kunci sih. Kamu mau hujan akan ish. Aboo sabe maali fuula guurree isaa kana boombii irratti dhoosanii Maali sih jabbeen tokko har'aan tana nan wal mareettanii. Asuma deemii jeetiin dadhabe boqqotanaa deemii jeetiin dadhabe mucaan dalgaan qaba asuma deemii hin jiru deemuu jeetiin bilchitti asii oolu atoo maalis isaa si bilbilee gama qiyyeessee ergame har'a guddinaadhaa na bira har'a bakka dalagaa dhuftanii nan jeeqinaa isiniin hin jenne ana har'a bakka tanatti dalagaa fi bakka tana ta'a ana har'a bakka tana dalagaa fi taa'u hin dhufina guyyaa nan dhufina isiniin jenne dhufina hamaanii qabu hin dhufina bakka hin dhufina. Ayee kana nurraa dhiisi qamisa akka kiyyaa uffattee sadeen. Aboo jookee. Jokerin ba? Awo arran terlaal kusho mata kanan na dhukkubaati. Mata kanan na dhukkuba nama ajuma ne geessu deemuutu asin dhufu jiraati. Asin kuti beena asin jee. Akkas taanaan beekee raasuma gad. Ayee naanin. Maali har'a guyyaan akkana. Har'a namni nu jalatti hidhateessa. Jooba. Waan dubbiin namaa siin gattuusa. Gabbee taanaan dirqii na si oofe. Mataan ni dhukkubu jira. Nama haakima nageessutu asii dhufu jira mataan na dhukkubu jira jedhee itti hime namni sana haakima gisee nageessu ana qofa bakka sanatti argamu qaba nama na cinatti garraan haakima nageessu namni kanaafuu amma beekeetan jira anallee nama ati na shawwaddu miti garuu inuma dhufti eegaa dhufanii haakima nageessan egaa dhimma deemta bakka deemu tam ishiin yaa rabbi si magat aboo maaluma yaati aboo tu sila gaafaan isin wali saahiba teessan irraa nama biraatiin saahiba ta'e yaa aboo akkin isin beeku haya dhufu jirti akkasini beeyteemi dhiifadhu beeyteemi kalaas gaa akka afaan oromoo ariifan marraatii jira maal egaa maqaa ariifan marraatii ammaa sitti boodobbaa dhufte ammaan tanan ani nama lamaan lamtanii naan jetti yaa hiisanii fuu bas sirraa odeema asumaan dhimee ta'u ishiin taa'ima saagin maquma ishii qofa malee naa hin amma gaalaaf siifin namatti nimi galaana karaarratti haa bilbila raamuun isa akka yeroo sakkaa mucayyoo sana waan ajjin ati mucayyoo sana jira maal goone irraa ciitin jaga aboo gaashii mucayyoo ni dhuftiire mushii akkuma beekan qabu maali gara akkuma beekan amala ishii beekaa amala ishii beekaa amala ishii beekaa Simba sama dia simba kemudian depan. Awalnya simba itu. Saya kok di simba. Mari tapi jaalatamtoota daawwattoota keenya akkuma isin jenne gaarraan tana koomedii takka qabannee isin dhiyaannee jirra koomediin keenya illee akka reefuun tana akka reefuu agartan san ta'a itti aansuun illee ammallee akkasumatti sagantaan keenya hedduudhaatti fufa keessummaa tokko isin afeeru yaana keessummaan keenya wajjin turtii gaarii isin jenna obbo keessummaa dafaa kara madarakaa harka daafi. Baga nagaan dhuftanii gama madaraka keenyaatti mee duraan dursuudhaan maqaan keessan eenyu isin jaan? Maqaan kiyyaa obbo Dhidhiitaa jedhama. Obbo Dhidhiitaa duuba maqaa kana haadhumaaf abbaa keetti si baase? Maafi sababa isin na yaamtaniif barbaada. Wanni as si yaamnuuf maqaan kee obbo Dhidhiitaa isin jaani? Obbo Dhidhiitaa naan jedhanii. Maal Dhidhiitaa laata? Jechuun gaa yeroo kana abbaan kiyyaa fi haati kiyya ittuma laalanii naa baasan. Maqaa kana abbumaa fi haadhaan laalee si baasee jechuudha. Dhidhiitaadha. Dhidhiitaadha jedhama. Obbo Dhidhiitaa jaamte jechuudha. Meegaa obbo Dhidhiitaa gaaffii takkaan si gaafachuu fedha. Dhidhiitaa keenya gaa egaa maqaan kee Dhidhiitaa ta'eefu ati duuba erga maatiin kee maqaa kana si baasanii guddatte booda nama dhidhiittee ni beekta.
dhidhiitee jira ajaa'ibatti dhidhiitee jira gadi qabeetuma dhidhiite. Duuba obbo dhidhiitaa keenya erga gartee kan nama kana qaqqabdeetu nama dhidhiittuufu namni ati dhidhiittu kun nama walloltuun immoo nama akkami qoyi nama akkam dhidhiituu dandeessameeti. Nama dhidhiitu bas hunda walumaa galatti nama dhidhiitamuu fedhe hunda ni dhidhiita gadi qabeetuma dhidhiita. Ahaa akkas taanaan maatiin kee maqaa kana gartee laalaniituma sii baasani. Bu as jirtaati. Maal taate saahiba kiyya? Aboo hin afeerra ati nama maqaan isaa dhidhiitaa jedhamu ni beektaa? Kami dhidhiitaan? Aboo kan maqaan isaa dhidhiitaa jedhamu tokko fa'a. Maal dalaga? Bas hunda walumaa galatti nama dhidhiitamuu fedhe hunda ni dhidhiita gadi qabeetuma dhidhiita. Aboo kanuma qaqqabee nama dhidhiitu tokko fa'a. Aboo ka nu nama dhidhiitu hin beeknu ka yoo nu nama dhidhiinne malee. Atis moo?